Harka fuunee ashamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaa akka dhaggeeffataaf daawwataa jirtan Keelloo Miidiyaadhaa oduu har'aan isinitti hima. Ajajaan waboo Marroo Dirribaa guyyaa waraana bilisummaa Oromoo amajjii tokko ilaalchisuun yaada kennee jira. Barri haaraan lakkoofsa Awurooppaa waggaa waggaan ABO fi akkasuma waraana bilisummaa Oromoo biratti haalaan kabajama. Guyyaan kun ABO biratti maqaa guyyaa waboo jedhuun kabajamaa tureera. Kanneen dirree qabsoo jiranis ta'ee biyya keessaaf alatti qabsicha gaggeessan guyyicha irboo haaromsuun akka dabarsan miidiyaaleen eeru. Haala kana irraa kan ka'e ABO waboon tibbana guyyaa waboo ilaalchisuun qondaalota waraanaa irraa haasaan taasifameera. Dubbiin gama zuumii dhaga'ame kanaan ajajaa olaanaan ABO waboo Marroo Dirribaa haasaa taasisee jira. Hawaasa Oromoof miseensota waboo dirree qabsoo irra jiran maraan baga guyyaa waraana bilisummaa Oromoo fi bara haaraa geessan kan jedhe ajajaan waboo kun dhimmoota hedduu kaasee dubbateera. Marroon nuti warri kaayyoo qabnu, warri waan baaneef beeknu, yoo maal arganne immoo qe'ee keenyatti akka deebinu warri beeknu, ciccitoonni kaayyoo har'a golee Oromiyaa keessatti sabatti kan abdii horre, diina immoo taatee torbee tokkoon kan bokokee ture hafuura isaa akka baafachiise, qabsoo agasii gaggeessuu akka dandeenyus sekoondii haga libsuu ijaatti agarsiifnee jirraa jechuun dubbateera. Ololli torban tokkoof adeemsifame diinota keenyatti waan nu injifatanitti fakkaatus nuuf ammoo yeroo itti xannacha isaa hin dhiigne sana ofirraa kunnee akka haaraatti waadaa keenya waliin haaromfannu nuuf ta'eera. Kun immoo nuuf injifannoo dachaatii jechuun dubbate. Itti fufuun haasaa taasiseen uummanni Oromoo inni bilisummaa barbaadu, inni dhugumaan roorroo jala jiraachuu isaa beeku, waan nurraa barbaadu beekaa, nutis waan inni nurraa barbaadu beekna jedhee jira. Qabsichi galma akka ga'u jala sararee ka dubbate Marroo Dirribaa ni milkeessinaa uummanni Oromoo ni injifata jedheera. Gama kaaniin ABO waboon zoonii lixaatti tibbana miseensota waraanaa haaraa leenjisee bobbaasuu beeksisee jira. Bara haaraa sababeeffachuun miseensota leenjisee bobbaase kanas dirqamaa itti laatee ga'oomsee bobbaasuu maddeen itti dhiyeenya qaban himaniiru. Odeessa itti aanuun baqattoonni Oromoo Yaman keessa jiraatan waraana gidduutti danqamnee fala dhabne jechuun dubbatanii. Bara faranjootaa 2011 kaasee lola keessa akka seente Yaman dhalattoota Oromoo kumaatamachii jiraniif madaa taatee jirti. Tokkummaan hawaasa Itoophiyaa Yaman Sanaa xalayaa barreesseen dhalattoonni Oromoo waggootaaf qe'ee abbaa isaanii irraa jiraachuu dadhabanii baqni hiree isaanii ta'uu ibseera. Baqattoonni kunneen erga biyya keenya irraa fagaannee waggoota 25 haga 30 kan guunnellee jirraa jedha. Baqattoonni biyya sanatti kanneen ilmaan horatanii biyya rakkinaan marfamte kana keessa jiraannu hedduudha jedhe. Biyya bara 2011 kaasee waraanni unkuru keessatti akkuma baqattootaattuu mirga baqattummaa illee mulqamnee ka jiraannu nuti baqattoonni Oromoo biyya Yaman haala daran rakkisaa keessa jirraa jedhe. Sarbamoota hedduu dhiyeessuun gariin biyya biraatti, gariin gara baadiyyaatti baqatee, gariin immoo rakkinuma keessa teenyee kunoo waajjira Ancaaritti gallee jirraa jedha. Haala qilleensa rakkisaa, beelaa fi dheebuu waliin gargaarsa malee daa'imman waliin rakkachaa jiraachuu himatu. Bara 2027 keessa lammiileen hedduun mana hidhaa keessatti lubbuun darbuun yaadannoo yeroo dhiyooti. Waraanni Israa'elii fi Gaazaa keessatti godhamu waliin walqabatees haleellaawwan qilleensaa asitti godhaman sodaa guddaa akka isaanitti uumaa jiru dubbatan. Lammiileen kunneen akka biyyoota biroo mootummaan Itoophiyaa lammiilee isaaf dhimmamee nuuf dirmachuu hin dandeenye ka jedhan lammiileen Oromoo. Kanaaf hawaasni keenya biyyoota guddatan keessa jirtan haala kana hubattanii akka nu baraartan, akka deeggarsa nuuf gootan jechuun dhaammataniiru. Odeeffannoo itti aanuun Itoophiyaatti tajaajilli dhiyeessii qorichaa, meeshaalee yaala fayyaa fi qorichoota yeroon hawaasa qaqqabsiisuu dhabee qisaasessuu isaan komatame. Biyya hanqina maallaqaa olaanaan raafamaa jirtu Itoophiyaa keessatti dhaabbanni tajaajila dhiyeessii qorichaa irratti hojjetu yeroo isaa eegee raabsuu dhabuun maallaqa miliyoonaan lakkaaman qisaasessuu isaatu himame. Kanaanis qeeqameera. Tajaajilli dhiyeessii qorichaa Itoophiyaa liqii qoricha birrii biliyoona 1.4 baasu sassaabuu dhabuun akkasumas qorichii fi meeshaaleen yaala birrii miliyoona 76 ol tilmaamamu yeroon isaanii akka darbu taasisuu isaatu himame. Dhaabbaticha irratti qeeqni kun ka dhiyaate gabaasa raawwii odiitii bulchiinsa dhiyeessii qorichaa tajaajilichatti irratti marii koreen dhaabbii dhimmoota bulchiinsaa fi to'annoo baasii mootummaa mana maree bakka bu'oota uummataa kaleessa gaggeesse irrattidha. Walitti qabduun koree dhaabbii kanaa Yeshimaabeet Damisee tajaajilichi liqii qorichaa birrii biliyoona 1.4 akka hin sassaabne eeraniiru. Gama biraatiin dhaabbatichi meeshaalee fayyaa bara 2013 hanga bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaa bulchaa ture keessaa qorichaa fi meeshaalee yaalaa birrii miliyoona 76 ol baasan yeroon isaanii darbee faayidaa ala ta'uu himaniiru. Dhaabbatichi sirna bulchiinsaa odeeffannoo dameewwan isaa hunda keessatti
dijitaala gochuun sirna odeeffannoo fayyaa yeroo isaa eeggate hojiirra oolchuu akka qabus cimsanii hubachiisaniiru. Walitti qabduun koree dhaabbichaa qabiinsa qorichaa irratti xiyyeeffannaan guddaa kennamuu qabaa jedhan. Dhaabbatichi nageenya mana kuusaa qorichaa ofiis ta'ee kireeffatee fayyadamuu mirkaneessuun dirqama ta'uu ibsaniiru. Daarektarri olaanaa tajaajila dhiyeessii qorichaa Itoophiyaa Dr. Abdulqaadir Galgaloo ibsa kennaniin dhaabbatichi yeroo dheeraaf odiitii taasifamuu dhabuun qaawwi odiitii akka uumamu taasisuu himan. Sirna kuusaa fi qabannaa sadarkaa gadi aanaa ta'een qorichi tajaajila osoo hin kennin faayidaa ala ta'aa jiraachuu kan eeran daarektarichi. Kanaafis mana kuusaa sadarkaa idil-addunyaa eeggate doolaara miliyoona 100 ijaaruuf tattaaffiin taasifamaa akka jiru dubbataniiru. Odeessa itti aanuun kirkirri lafaa tibbana Oromiyaa keessatti mudate manneen hedduu diiguu isaa fi namoota qeerraa buqqaasuu dhaga'ame. Sababa kirkira lafaa tibbana naannoo Affaar Awwaash Fantaalleetti irratti irra deddeebiin mudateen manneen 30 ol barbadaa'uu fi namoonni 1000 lakkaa'aman qe'ee isaanii gadhiisanii gara naannoo ollaa baqachuu jiraattota wabeeffachuun Addis Istaandard gabaaseera. Jiraataan maqaan isaa akka hin eeramne gaafatan tokko yaada kennaniin sababa kirkira lafaa tibbana naannoo Affaar aanaalee Awwaash Fantaallee fi Dalasaa keessatti mudateen manneen jiguu himan. Kirkira lafaa aanaalee Awwaash Fantaallee fi Dulasaa keessa irra deddeebiin mudachaa jiruun manneen guyyaa guyyaan jigaa jiruu jechuun dubbataniiru. Miidhaa manneen jireenyaa irra ga'een alatti manneen barnootaa naannoo sana jiran hedduun miidhaan irra ga'uu himaniiru. Akka fakkeenyaatti aanaa Awwaash Fantaallee ganda Saaburee keessatti manni barumsaa Ungaayituu irratti miidhaan qaqqabuu hordofee kibxata darbe irraa eegalee adeemsi baruu fi barsiisuu addaan cituu ibsaniiru. Kanaan dura fulbaana bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaa taateewwan kirkira lafaa wal fakkaataan mul'ataniiru ka jedhan jiraataan kun manneen yeroo sanatti miidhaman kirkirri lafaa deebi'ee ka'uu isaatiin amma guutummaatti barbadaa'aa akka jiran dubbataniiru. Akkasumas namoonni hedduun yaaddoo irraa kan ka'e keessattuu aanaa Dulasaa naannawaa warshaa sukkaaraa Kaasam irraa gara naannolee ollaatti dhiyeessaa akka jiran eeraniiru. Namoonni naannoo warshaa sukkaaraa jiran guutummaatti qe'ee isaanii gadhiisanii ba'aniiru, manneen jiganiiru, namnis meeshaa isaa qabatee gara Awwaash Arbaatti deemaniiru, warri qarshii qabu konkolaataan ba'aa, kan hin qabne immoo miilaan baqachaa jira jedhan. Jiraataan kan biraa Usmaan Abdii jedhaman ji'a 3 dura taateewwan wal fakkaataan akka mudatan eeruun yeroo ammaa kirkirri lafaa kun aanaalee Saburee, Booliqaa, Qabbanaa fi Arbirahaa jedhamanitti bal'inaan mudachuu himaniiru. Keessattuu Arbirahaaraa fi Booliqaa gidduutti daandii asfaaltii baqaqee gad fageenya isaa baay'ee guddaadha jedhan. Itti dabaluun horsiisee bultoonni aanaa Dulasaa keessa jiran gara Awwaash Sabaatii fi Argobbaatti dhiyeessaa akka jiran himaniiru. Oduu itti aanuun manni maree waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa xalayaa mata duree dhiittaa mirga sababa amantiin hawaasa musliimaa irra ga'aa jiru jedhuun barreesseen feesbuuk isaa irratti maxxanse keessatti Tigraayitti rakkoo barattoota musliimaa irra ga'aa jiru balaaleffatee jira. Manni maree kun manneen barnootaa magaalaa Aksum keessa jiran barattoota hijaaba uffatan alatti gadi ittisuu booda ibsa baase kana keessatti biiroo barnootaa magaalichaa himateera. Naannoo Tigraay magaalaa Aksumitti barattoonni dubaraa musliima ta'an sababa uffannaa dambii amantii isaanii ta'e uffataniin miidhaan irra ga'uu himataa turaniiru. Keessattuu maatii fi barattoonni kanneen hijaaba uffatan mana barumsaa irraa dhorkamuu madda oduu keenyaa BBC Tigriffaatti himaniiru. Manneen barnootaa magaalattii keessatti argaman dubartoonni hijaaba uffatanii mana barumsaa deemuu akka hin dandeenye erga ibsanii as barattoonni murtee kana morman hidhamaniiru. Manni marichaa gama kanaan waan magaalaa Aksum keessatti mudataa ture hordofaa akka ture ibsuun garuu rakkoon alatti ammallee akka falan arganne eereera. Manneen barnootaa magaalaa Aksum keessatti argaman mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Wari'ii, mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Aksum, Abrahaa Asabaa fi Qadamaawit Minilik akkasumas Kindeeyyaa jedhaman orkaa kana ka'aniiru. Manni maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa manneen barnootaa kunneen keessatti barattoonni shamarranii sababa hijaaba uffataniif qofa barnoota irraa ittifamuu fi hidhaa akkasumas burjaajiiwwan adda addaaf saaxilamuu akka hubate ibsa keessatti eereera. Manni maree kun taateen magaalattii keessatti mudataa jiru kun faallaa duudhaa biyyattii akka ta'e ibsuun cimsee akka balaaleffatu caqaseera. Dhorkaa kana kan kaa'e biiroon barnoota naannoo Tigraay qajeelfama gurmaa'insa manneen barnootaa bu'uureffachuun akka hojiirra oolche ibseera. Oduu keenya dhumaatiin konkolaataan boba'aa fi dhodhootuu fe'ee hoteela Tiraamp biratti dho'e. Konkolaataan fe'umsaa Teeslaa baaldii boba'aa itti gurguranii fi dhodhootuu ayyaana itti kabajan fe'ee ture
Neevaadaa hoteela Tiraamp fuulduratti dho'ee poolisiin qorachuu eegaluu isaa BBC'n gabaase. Taateen kun bulchiinsa Ameerikaa Laas Veegaasitti mudate. Konkolaachisaan yeroo ajjeefamu namoonni 7 immoo madaa'u poolisiin ibseera. Miidhaan qaqqabee hundi kan balaaf nama saaxilu miti jedhe poolisiin. Egaa dhaggeeffattoota keenya odeeffannoon har'aaf qabanne kan hanga ammaa dhaggeeffattan ture. Odeeffannoo keenya guyyaa boriin haga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.